بسم الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. وبلون والرنقا في فتوى إرقتان قرادان دي ورتوسنك إيماناتين وهند درة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بسان قافليتي سني أكار ما قديتي وبليس خيني توكو أكجو namni tokko kuma diidamii yoo qabaate fakkiidhaaf riyaala Saa'udii ta'uu maallaqa Itoophiyaa ta'uu amanii yoo itti naannawe zakaan irra jira. Irra jira. Zakaan isarra jiru kuma tokko irratti qarshii 25 akkasit dhawadhu jechuu. Akkaataan ammoo itti baafamu qaama tokkootis hisaabamee qaama lamaa ta'u hisaabamee cuftinuu bakka takkatti wajjin baafamuudha qaba. Namoonni zakaa kana fudhatu nama haadhaa fi abbaa kee hin ta'in jaartii ta'e ilmaan kee. Maaliif jarri kun nafaqaan isaanii sirratti waajiba jechuudha. Walumaa galattuu dhaamsiiniin dhaamu warreen gartee yeroo takka illee waan zakaa keessatti amriin isaa yaachiftu bakka jirtanitti maallayni ziqayni giraama ziqayaa jala deemame laal ziqayni giraamni 85 irraa lakkaawama. Nisaaba takkaahuu ulaagaan dahabni irraa baafamu maallaqni fi dahabni waliin deema. Dura isa baradhaa. Giraamni 85 gatii isaa bakka dahabaa dhaqaa gaafadhaa. Giraamni 85 maallaqatti hangana hoggasiin jedhan maallayni ati qabdu san duuba hangas takka gittaanaan giraama 85 gid waan gahu taanaan zakaan irratti hin jiru. Giraamni 85 gatiinsa hangana yoo siin jedhan fakkiidhaaf 5,000 10,000 yoo siin jedhan amanirraa naannooyinaan kumarratti 25 baafta jechuudha. Hisaaba riyaala 100 irratti riyaal 2 cina. Riyaala 100tti gaafa riyaala 100tti riyaal 2 fi cina hogga kennite. Riyaal 2 bakka 10 meeqata? 25 ta'a. Kumarratti jechuudha. 110 1,000 irratti birrii 25 jechuudha. Akkuma san yookaanis maallayni fiddaan amma fakkiidhaaf 595 giraamni meetaa dahabni fiddaan adiin kun magaalaa bakka dahabaa dheexxeetuma giraamii 595 meeqa jiraa jettee gaafatta. Siif hima. Matii gatiin hanganaa siin jaa fakkiidhaaf. 595 suni akka islaamaatti dirhama 200. Dirhamni 200 yoo as garagaltee hisaaba sanin laalte toora 2,270 ta'a. Kanaaf jecha walumaa galattu dahabni oguu takka ol baha. Akkuma san fiddaanis maallayni kun duuba hisaabni isaa wajjin deema. Maallayni gartee nuti itti fayyadamnu kun kana wajji deema. Gaafiin itti aantu akka jettu namni tokko ahlal kitaab kan Yahudaa Nasaaraa fakkiidhaaf Pirotestaantii Ortodoksii haa ta'u waan inni qale nyaachuu fi waan namni taariku salaata qale kamtu irra halaali? Deebisaan namni ahlal kitaab jedhamu ummata gartee kiristaana kan amantii qabu, kan Nabiyyallaa Ciisaa ergamaa Rabbiitti amanu, kan Muusaan ergamaa Rabbiitti amanu, warra Tawraatiif Injiili. Amma ummata kana Rabbiin ahlal kitaab jeen
isinii haa galu bakka tanatti ummanni kun ahlal kitaab jedhamu warra kitaabni ergamee fi itti amanu qabu jechuudha. Ammoo taariku salaat yoo jedhan nama muslima tahee salaata beekaa dhiisu kun murtaddii. Murtaddii fi waaqeeffataan akka tokko waan isaan qalan nyaachuun dhalaa isaanii fuudhuun haram calla. Ammoo ahlal kitaab اليوم أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب لا وطعامكم حل لهم ربين بك جوتي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بك ربين جوتي على الكتاب كانوا والنسان كلن حلال يجو أما كانوا تفون أمارا جنوخنا حلالي يوهر كان كلن يوم مكينا خقالمو تي ودو مسلمين اللين خقالو تي مكينا لكا ما ميشا أميات الدنيا ردفو خندي كن حرام جلا تنافو تاريكو الصلاة وقجنو بكلمة تهابافنو نما قرتي صلاتك أكديسو خنامتي نما متمانو سلاني خو إسار نرتي فردي مجيتشو نماياتو كوني مرتدي أكسد دبافنا قافل التأنتو أكجبتو صومنا أمد تقوتي باتي تكا وقوياتو كون الرجرة أكمتين قداباسا كفارة الرجرتي صومني باتي تكاتي في خقوياتو كوتيس كفارة نما الرجرة يوبي خادا هم سما صومني خان رفتيسي أفتين ودو فياق abduu tanaaf jecha yoo guyyuma tokko tahees guyyaa tokkicha san kabeekaa tursiifte tawbaa rabbi araarama kadhatteeti qadaa san soomantee kaffaaraan sirra jirtu nama tokko if wajjin nyaachisu guyyaa san feetu laaqana nyaachisi feetu biraati nyaachisi baatiis akkasi yoo baatiin guutuu sirra jiraatte kaffaaraa nama 30 nyaachisu sirra jira jechuudha. Yoo qadaan ammoo hamma soommanni kaan dhufutti sababaa qalasa dhabuutiin soommanni kaan si dhufe humaa sirratti hin jiru hogguma fayyite qadaa san baafta. Gaafiin akka jettu tatti aantu namni tokko yoo kaatee maallaqa tokko naa ergi jetteetti kennite maallaqni kun bakka san nama san gahuu yoo dhabe torbaan tokko faa yoo taa'e achi boodaan fudhatan horiin sun ribaane jedhama. Ta duraatii maallaqa kanatti ergamu kana ulamaa irra walitti dhaban. Warri sadarkaa haraamin lakkaa'ullee ni jira. Maaliif namni kuni harkarratti walii kennaan jiru. Yadan biyya nabiin keenya ji alayhi salaatu wassalaami hoodhoo kenni walii fudhataa hin jiru. Duuba tanaaf jecha bakka kana keessatti rakkinaa jiraa jira. Ammoo warri gariin wanni shakkii kana uumu akka hay'ata kibaara ulamaa'iin warri daara iftaa biyya kanaa faan jirutti namni akkasii maallaqa erguu fedhu sanada fudhachuu qaba. Akka gartee warri baankiidha hogga maallaqa ergitu karaa isaaniitiin faatura sii kananitti sanada walii kennu qabanii. Amma fakkeenyaaf maallaqa na hawwali jettaan biyya kanatti inni kun katabee maallaqa hangana na biraa qabdaa je'ee yeroo sii kennu san akkuma maallaqa itti kennitee inninis maallaqa sii kenneetti faaturri kun je'ama. Lalama isin galee hogga maallaqa itti kennitee 1,000 fakkiidhaaf naa ergi jettaan 1,000 na biraa qabda kunoo maallaqa kaniin sii ergu jee faatura sii kenna. Akkuma inni maallaqa gartee chitti silaa fudhatan san asitti harka sii kenneetti sii kennuutti laalamaa karaan kun irra nagayaa jedha. Kaan hoo maalani deemu kun namni kun walirraa fiqaa qaba. Maalani deemee chi taa'us torbaan taa'us ribaan jedhamu wahuma kee kan asi kennite fudhatta. Sanuma fudhatta. Haa namtichi kunii achitti tursiisuu malee garuu namoonni tokko tokko kan akkasiin maaliin hoggaatti dhaqee maallaqa kanatti fayyadamuu jira.
itti dalagateeti booda kennaaf kuni dhulmi ribaan jaamu kuni dhulmi tanaaf namni tokko gaaniif waan takka ergu waan san akka dafanii fudhatan godhu gaafiin itti aantu akka jettu intalti takka taaluu isiftu sababaa kanaan dookaa itti jiraa soomana kana qaadaa baasuu hin dandeessu hanga ammaan tanaa qaadaa amata dabree hin soommanne deebisaan namni tokko fayyadhabni isarra jiru soomana furuun فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ربني هقا فيك أداسا باسو يو لكم نساء خيسان غرغاري لكم نساء خوالي تلابتو تيهو لكو يساقويا سنيتين في الرانيات جسا أما فكين يفباتي قوتو هقا سومن لفخايا نما صدم ولك بينيات جسا جيتو تكاهو قيو نمتوكو من فرسيسا nama tokko guyyuu yoo achi nyaate garuu irra fiinxeen lakkoofsi namaa kun argamuudhaatu irra caala lakkoofsa gartee baatiitti nama hangan fakkiidhaaf amma ramadaanaa keessa hunoolaan namni ni furaami nama akkanaa hedduu namni waan gartee soomana keessa hedduu argamuuf jecha masgidatti lakkoofsuma saniini guyyuma tokko yoo danda'e saanaa tokkichi nama kudhan nyaachisu yoo kaaye saanaa sadii dhumte irraa buute jechuudha. Akkuma san ammas yoo nama kudhan nyaachise hurnan duraa keessatti hurnan lammeessaa keessatti nam kudhan yoo nyaachise hurnan dhumaa keessatti nam kudhan yoo nyaachise 30 dhume jechuudha. karaa kanaan kafaaraan irraa baati. Gaduu kuni maali akkuma nama soommanee ilaalamaa jechuudha. Fayyaa dhabaaf waan soommanuu hin dandeenyeef.